Eebbisaa addunyaatu jira nu wajjiniin jechuudha. Eebbisaan baandii gadaa keessa ture. Baandii gadaa keessa ta'ee nu bira sin hojjeta. Achis eebbisaan bakka hin qabu. Bakkuma itti waamte haala bareedaa waan qabuuf haalli isaa kun gaariidha. Namni takkaa takkitti eebbisaa hamaadhaan kaasu hin jiru. Eessayyuu hojjeta gitaara nuu tapha liidii nuu taphata. Bakka waan kanatu ture. Yeroo sana keessa bohaarsituun kee afaan Amaaraan beektu ollaati namni du'e. Ollaadhaan namni du'e. Maaligaa du'a tafaaree eebba tafaaree aadaadhaan immoo akka Oromootti yaaddofnaa maal jedhee naqee eebbisaa itti obboleessa isii tokkotu mana keessa jira. Aliyyii moo maal jedhanii laata gurmeessaa caalaa mucaa tokko ture. Ijoolli kun tokko Aaminaa jedhamti isiin immoo bohaarsituu jedhamti balbala mana kireeffataniitii achi jiraatu. Manni jari keessa kireeffatanii warri Eertiraamonotaa yookaan Tigireedha. Afaan Amaaraa malee afaan biraan beekan. Bohaarsituun maal jettee mucaa durbaa geessu jalaa duute jara jalaa. Maal jettee haa eebbis ture. Afaan Amaaraa. Mucaan mana kanaa duute Amaara maal jedhanii eebbisanii jetteen. Innani egzaariyaa cinaachoo jette. Jennaan Aaminaa meegaa egzaariyaa cinaachoo tana qaceelloon naa qabadhuu jetteen. Egzaariyaa cinaachoo jechaa yeroo jarri dhaqanii bakka duunkanaa gaanu egzaariyaa cinaachoon jalaa bade. Garagaltee Aaminaa wanni tireefuu sun maali jettee gaafatte wanni gurbaan nu hime sun oggii Amaaraa eebbisan akkana jedhan nuun je'e mee wanni sun maali jennaan anis irraanfadhe haa. Hayyee as geenyee deebii namoo maaliif deebitan nuun jedha Amaarri maal wayyaa inaan walagallu jedhaniiti ol galanii ta'anii bohaarsituun hin dhageessi jirti amma Noorwee jirti. Maal wayyaa jedhan innanii gaa waan Amaarri jedhu dhaggeeffanneeti waan Amaarri jedhu jennaan Amaarri ol galee waa wayii asaasee jedha. Hinuma eegdi bohaarsituun afaan Amaaraa isa sana itti yaadachuuf hinuma eegdi kunis eebbiseetuma ba'a. Yaa Rabbi gooftaa koo eegdi dadhabdeeti kadhataan tokko dhufee kadhataanii cidhaa fi taaziyaa addan beeku boo'ichaa fi cidhaa addan beeku ol galee እግዚአብሔር እንኳን አደረሳችሁ ዋና ካና ከጀ የዱን ሱን አያና ተይስም ቤ ቦአርሲቱን ከ አንካና ዱራኑ ነም ቤ ካሚናን እንኳን ደረሳችሁ የትካ መነዱአት እና እንጀሪ ወልቅ ቅሚደኒ በርነ በረዱፍቴ በራችሁ ማን ራያ አማሪነት ከይና ነኑ ፈይና እንጀቲ ማሊ አን እግዚአብሔር እንኳን አደረሳችሁ ማይኒ ጀቲ ነጋበት በገረብቲኒ ስኒን ገጀናን አላ ማን du'a dhaqeetan du'a gayina maa dhaqeetan እንኳን አደረሳችሁ jedhe ማና ወይ ሰቲን deebi ayte ሲገሌራ dubbin finfinnee warra garii akkanatti simachuu diddensiin jedha pronunciation afaan oromoo kun adda godaanee ture mudannoon sitti hima mudannoo ajaa'iba waan dhiirti taate mucaan tokko mandiidha gitaara nuu taphata tottobaa taaddasee margoo jedhama baruma sana keessa 83 gaa kun immoo tottobaa taaddasee margoo jedhama Obboleessa Abrahaam Beeraawi Tiyaatirii hojjetu kana. Amma booddee tottobaan kan kee Harargeeni tottobaatu liidii taphata. Gitaara beezii taphata dheeraadha beezii taphata beez gitaarii. Booddee jarri Harargee mirqaanaa qabu mucaa keenya reefu walitti dhufa beeki bahaa fi dhiitii reefu walitti dhufa. Bahaa fi dhiyaa kanatu reefu wal simataa jira. Kana gaa aboo hoottaa aboo gurbaa keenya kana affeerrannaa jedhanii fudhatanii wanta dhaqanii Manukas asaboo hoteelii gararree hoteelaa Harar hoteelii jedhamu tokko jira. Affeeruufi fudhatanii dhaqanii nyaata ajajaniiti. Boo Harargeetti xuuxoo jechuun loomiidha. Faaffaa jechuun maraqiidha. Tottobaa biratti immoo xuuxoo jechuun loomii xuuxoo jechuun kan mucaati. Faaffaa jechuunis kan mucaati. Akkanuma. Akkasi. Hoteela keetti ol galanii jarri aboo tottobaan hin ta'a beeku. Reef dhiyaa dhufaa beekan. Aboo faaffaa nuuf hidhennaan tottobaan. Faaffaa oyyoo haadha ko. Faaffaa dhugdii jarri. Harargeef Wallagga walitti dhufee jarri Harargee jarri affeeranii Harargeedha. Tottobaan immoo kan baandii keenya bara. Faaffaa dhugdii oyyoo haadha ko. Jedhee taa'ee waan afaan finfinnee keessatti simannaa siin nuu goote. Simannaa siin nuu goote sitti maal jedha. Simannaan siin nuu goote gara tokkoonis nuuf gooteeti gara tokkoonis immoo waan siin nuu goote. Gara kanaan immoo nuuf goote. Keessatti walitti dhufe kaa. Santariidha waan ta'eef wiirtuu kana keessatti namni walitti dhufa. Innaan tottobaan waa'ee afaanii fi FIBtiif na haasa'e kana.
qabadhu kana. Afaanii fi afaan kun eessa ture pronunciationiin jechi sagaleen dubbiin akkaataan aadaan haalli duudhaan walirraa godaanee ture. Dirqamatti funyoon 83 dhufe akka lakkoofsa biyya kanaatti walitti hodhee. Oromoo walitti fide. Walitti fide. Kun qofti anaaf waan haasa'amee dhumu miti. Bakka kanatti tottobaan kan keen taa'ee nyaanni utuu hin dhufini xuuxxoo jedhanii kaanitti faaffaa jedhanii kaanitti. Xuuxxoo wajjin nuuf fidi boo jedhanii jennan afaaniin hin dhugaan kan koo afaaniin hin dhugaa inni xuuxxoo kan mucaatti beekama. Inni kun faaffaadha inni kun xuuxxoo kan mucaatti beekama. Lamaanuu kan mucaa ta'e. Lamaanuu kan mucaa ta'e tottobaa. An afaaniin hin dhugaa eega faaffaate afaan kan koo afaanumatti naa fide afaaniin hin dhugaa afaaniin hin dhugaa jedheennan. Maaliin nuyi dasila haayi arragee beekta miti kaa haayi afaaniin nuyi da'u kaa an xuuxxoon barbaadu ati xuuxxoo dhiise kaa. Innaa dhufu maraqiidhaaf loomii. Dafeeti itu afaan hin dhufin maraqiidhaaf loomii fudhate. Garuu kana jajjame kanuma. Kana jajjame kanuma. Yeroo jalqaba dhufte sana gaa yeroo keessattuu baandii adda bilisummaa Oromoo keessatti waltajjii beeksisuudhaan ni beekamta. Waltajjiidhaan yeroo beeksistutti guyyaa tokko namni haasaatti dubbatturraa of wallaalee jira Ilfinesh Qannoos keessa jirti jedhan. Maal jetteetu waltajjii sanarratti? Namni jechuun waltajjiin gosii danuudha. Waltajjii xiqqoo jira, waltajjii guddaa jira, waltajjii walgahii jira, waltajjii Ilfinesh anatu akka namni itti boo'u itti hime. Akka namni itti boo'u itti hime. Amma nama guddaadhaan irraan bareedu silaasin agarsiisan ture. Akka namni itti boo'u namaytu gaaf tokko warra akkaataa baarootumsaatti du'ee akkaataa namoonni gurguddaa warri nuti qabnu itti dhumanii itti rarraafamanii akka qeessa Maammoo Mazammiritti du'ee akkatti abbaan qabsoo beekamaan naqamtee namoonni gaggaarii namoota gaggaariin sa'aatiitti dhabne keessa yaada ta'eeti namni kun boo'e. Ani akka namni itti boo'u kanan ilaalaa jira. Seenaa dubbisaan ture miti warri itti haaraa yoo ta'e immoo yeroo sitti haaraa kanaan lafeedhaa sitti dhaga'ama miira si tuqa. Amma namni kun of qabu dadhabee boo'e. Innaa Maamma Sheekaa dhufee nageenyi haa gahu jaallan keenya jechuu dhufee wallise. Ittu boo'ichi jabaate. Boo'ichi ittu jabaate raas tiyaatiriitti wantichi. Inni akka namni itti boo'e ilaaleeni. Booddee walgahii irratti walgahii isa ture egaa walgahii isa sana lafa kaayyadheeni walgahii isatti aanu irratti akkaataa namni kun itti boo'e kana footoo isaa kaasee naan Ilfinesh kufte. Yaadaan. Ilfinesh onnee dhukkubsatee bakka waan adda addaatu uumame. Kana achi namoonni xarapheezzaarra kursii irraa kufanis jiru. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Finfinneetti yeroo sana Oromoon nutu eebbisiifata. Kan kolleejjiitii kan hundinuu bakka tokkotti matseetii qopheeffatu akka Oromootti. Hundi walitti qopheeffatu waan ta'eef jecha hamilee isaaniitii ta'uudhaa jecha yeroo sana keessa wanni nuti qabanne riqicha taane Oromoo isa adda bilisummaa Oromoo waraanni isa asii kufee fi gara nuti tarkaanfataa jiru riqicha taane gitaara utuu hin ta'in ibiddaan taphannee ceesisuudha kaayyoon nuti kaayyanne silumaayyuu. Kanaaf waan sana biratti waan hawaasa keenya ilaallatu wanni nuti bira dhaabbanne hin jiru.